Oromoo dida Dimokiraasii durri cidha duubni hidha Dida Oromoo dida Dimokiraasii durri cidha duubni hidha Jadi ananati sabab lalati berlisi beberisi sena mulisi odeisi odu kabda odama usta dida Oromo dida Demokrasi durri cidha duubni hidha Yoya me seenaati dafaa walii qoqqooda warri biyya alaa jirtan warri keessattuu Awurooppaa jirtan Ameerikaa jirtan Kanadaa jirtan biyya westernii guutumaa guutu jirtan warreen hin rafin yoo jiraattan viidiyoo kana dafaatii walii qoqqooda dubbiin teenya guyyuma guyyaan hammaachaa deemaa jirti diinummaan Abiyyis daangaa dabraa jirti Itoophiyaanis diigamaa jirti waa hedduu deemaa jira so gara jabummaa diinummaa saba Oromootiif Abiyyi qabu guyyarraan dabalaa deemaa jira jechuudha amma immoo waan takka akka sheenaan nutti nafne waan gochuu qabnu maaltu jira arraan tana waa'ee hoggantoonni keenya warri mana hidhaa jiran kun nuti wareegamnee Oromoon haa kaatee mirga ifii barbaaddu mirga ifii falmattu haqa ifii barbaaddattuu jedhaniiti firratti murteessan Abiyoot Kaasaahun diina nama dantaan qabne Oromoofis dantaan qabu warra isa guddiseefis dantaan qabu nama addagee daangaa dabreechu kanaafuu arraan tana mee Itoophiyaan maal keessa jirti humni Itoophiyaan qabdu yeroo ammaan tana dippiloomaasiitti Itoophiyaan maalirra jirti jennee if gaafachuu qabna hundi keenya jira keenya Kale Bloombergiin waan takka gabaasee ture wanni inni gabaasee wanti Bloombergiin gabaasee biyyoonni liqii irraa qaban namoonni hedduun akka investerattis akka biyyattis warri liqii irraa qaban Abiyoot irraa maallaqa keenya nuuxannii oggaa ja'aniini maallaqan qabuu jechuu Abiyya kana ka gabaasee Bloombergiidha so Bloombergiin eenyu waabeeffatee ummata IMF hunda waabeeffatee dubbatee jechuudha IMF bira oggaa dhaqu ani maallaqa huno Corona jira waraana nabbaname maallaqan qabu akkamittiin khafalaa jennaani ati mirga dhala namaa dhiitaa jirta mirga addunyaan hundi gamanaa sitti wacaa jirti akkam goonee maallaqa sii kanninaa sii liqeessinuu jettee jechuudha warri IMF jechuudha IMF jechuun International Monetary Fund jechuudha isaan warra biyya addunyaa tana akkuma namni dhuunfaa tokko lafaa ka'ee credit card liqii fudhatee credit card sanii fedhu gaaza qicata fedhu nyaataan bitatu waan fedhu godhu addunyaan tun immoo yeroo liqii fudhattu yeroo investor irraa maallaqa fudhattu yookaan biyya irraa liqeeffattu namni waan kana monitor godhu IMF dha arra IMF bira dhaqee IMFin zeerootti galchite Abiyoot ati mirga dhala namaa dhiitaa jirta biyyatee keessatti warri Tigraay akkanatti ajjeefamaa jira ja'aniiti sababa dhiitaa mirga dhala namaa Tigraay keessa gaggeeffamaa jiruuf waan gudeeddiin dubartii gaggeeffamaa jiruuf waan ajjeechaan gaggeeffamaa jiruuf noo siin kanninuu ja'aniin jechuudha warri silaa namarraa kafalee isaan deebi'anii tirfii godhatanii sirraa jalaa si eeggatan jechuudha so amma namichi dheengadduma noobeelii fudhatee arraan tana khasaaraa jira Abiyyi warri biyya alaa jirtan naadir madhaa mootummaan kun nama jabaa ja'aatii naaf sagalee tahaa naa iyyaa jechaa jira keenya mootummoonni addunyaa Tigraay qofaaf dubbachaa jiran Tigraay qofarraa dubbachaa jiran
So kanaafuu maalin isinin jechuu barbaade nuti mootummaa already tuubboon maallaqaa tuubboon diinagdee irraa cuccufamaa jirtu ka'ammaan booda maallaqa qofaa miti nuti akka biitti addunyaa sanuu akkuma Iraaqii fi Liibiyaa faa dhaqa United Nation gaafa diktaatarri tokko nama raggise funyaan qabanii gad darban Ameerikaadhaaf wanni tun akka isnaakiiti isaaniif maaliif jennaan Liibiyaan waan Itoophiyaan dorgoomu miti maaliif gaaza qabaachuu ture lakkoofsi uummata isaa xiqqaa rakkoo diinagdeen qaban rakkoo beelaan qaban at least diktaatarrichi kun waggaa 40 waan addunyaarra tureef waraana miigii waa hundoon qabuuf survive gochuu dandahee harka tarbee United Nation Saddam Hussein akkasitti meeshaa qaba humna qaba waraana qaba gaaza qaba waa hunda qaba yoo harka darballee haqa qaba jarri kun duuba diktaatorichi keenya ka waggaa tokkoo fi waggaa lamaaf walakkaa kuni khaifiifuu qamadii USA fi qamadiin Canada sadaqaa galgala ganama 50% itti gaddeemtu aboo mirga dhala namaa dhiibaa jirta dhaabbadhu gizee jaan khadide arrantan humnatamiini United Nation dura dhaabbata humnatamiini idaa namaaf irraa kafala humnatamiini boruuf irraa kafaluu danda'a diinummaan isaa hangan takka deemee jira keenya diinummaan isaa jibbaan inni Oromoof qabu sila arra namni likkii fi beeku bar namni hanga fi beeku ala dhaabbatee hin lallabu jaan namni hanga fi beeku namni humna fi beeku ala dhaabbateen iju likkii fi beeku humna fi beeku Itoophiyaan humna fi wallaalteeti ala dhaabbattee lallaba arrammoo gaafa maallaqa fidi jaaniin hin qabu liqii kanni hin qabu kanaafuu akkuma ammaan dura maal negatiivii miti ikoonomiin isaanii daaraa tahajjeemaa jira jechuudha abiyyiin humnan qabu dhugaan isin hima liqiin biliyoona 40 ol doolaaratti ka Chaayinaa jettan ka Ameerikaa jettan ka Ijiptii jettan biyyiti addunyaa tun liqii irraa qabdi arra Itoophiyaan dhageeffadha yoo arra qarshii 2,000 kaatee credit card liqeeffatte warri credit card kaampaaniin minimama qarshii 25 nu kafaliis hin jaan interestii sirratti naqanii dhala takka hoo guutuu nu kafaliis hin jaan yoo 2,000 sirraa qabaatan Itoophiyaan biliyoona hanganan jedhamne liqii irra jira hunda addunyaa tanarra interestii kafaluu hin dandeessu arra humni Itoophiyaa sadarkaa interestii dhala kafaluu dadhabee jira arraan tan humna qaban seenaa bar warri akka Saudii kun gizee lolan maallaqa taqammaaca Ameerikarraa tiriiliyeena waan lafaa qabaniif achumarra as qicatanii hoodhu xayyaara biti hoodhu bantfii biti hoodhu diroonii biti jaan warri kaan warri Arabaa warri gaaza gurguratu kun maallaqa waan kuusatan lafaa qabanirraa as qicatanii waan barbaadan hunda godhan arraa biyyin kiyya humna isaa wallaalee ala dhaabbatee osoo lallabuu arra maallaqa fidii ja'aniin jechuudha anin jenne hin kijibne huno Bloombergii seenaati khalee dubbisa Bloombergii IMF tu je anamiti IMF jechuun International Monitoring Fund warra internationally akka warra credit card dhuunfaa ta warra biyyaa toohatu biyyoota liqii guuratan kana isa ka gargaaru yoo biyya tana laalee aboo biyyiti tun dhugumaan haqarra jirti biyyi tun hiyyummaa qabdi yoo jaan interestii isaanii sanfaa irraa fuudhaaf dhala san irraa hambisa yoo liqii amma fakkeenyaaf biyyoonni takka amma biyya takkaaf liqeessite IMF dhufeeti liqii san bitatee Chaayinaaf kafalee fudhatee atiin naa kafalii siin jaa yoo humna keessa ilaalee amala bareedaa qabaatti yoo nama gaarii taate siif dhiisa takka maal godha liqii teetan amata 100 sii dheeressa xiqqoo naa kafalii siin jaa arraga Abiyyi dheengadda maal jedhame aboo Abiyyi dhaabbadhu waraana ittiin seeninii jedhame jechuudha waraanni ati itti seente kun daa'immanii jira manguddoo jira mirga dhala namaa diiga waan kana dhaabbadhu osoo jaanini diidee yaas balawii nafxanyaatii fi namticha hijaa Abiy eenyu Isaayyaas Afwerqii baachuu fedhuun jara kanaan taajjabee jara kana milisee godhatee yookaan tivozoo yookaan maali miizee godhatee lola seenee jechuudha amma addunyaan guutuun qabattee ibiddi miidiyaan addunyaa guutuu waan New York Times dubbatu waan Washington Post dubbatu waan The Guardian dubbatu
waan Aljazeeraan dubbatu, waan CNN dubbatu IMF'n ittiin buutu. Ittiin bu'an jechuudha. Amma maal jee jechuudha? Aboo na dhaqqabaa warri biyya alaa jirtan. Akkamitti dhaqqaban? Ati bar nama ilmaan Oromoo diinummaan kee daangaa dabruu wanni beekamuun bar nama yeroo tanallee muddamee silaa ilmaan Oromoo warra hidhaa kee jira warra guyyaa 10 guutuuf beeleysan hidharraa gabbaafte aboo biitiin harka diigamte koottaa karaa nagaatiin furannaa jechuu qabda silaa. Kana hunda gochuu dadhabde. Meegaa bakka ati kaznaa ati irraa qicattee wanni gootuun silaalla. Lola arra Suudaan irra buusaa kiiloomeetira 50 seente arraan tana Gondaruu ni seenaa jechaa jirti. Akka feetetti baxiraantee keessa deemteeti bashannanaa jirti Suudaan. Maan dubbanne hin jiru. Humni hin jiru gaa. Masaaraan gurguddaan daaraa ta'ee jira. Meeshaan gurguddaan isaan qaban daaraa ta'ee jira. Akka dhaqeen bitanne sharafni biyya alaarraa seenu hin jiru. Buna biyya alaa ergamaan jiru. Turistiidhaa biyya seentee liqii wanni godhaan jirtu. Xayyaaraa dalagaan jiru. Eessa abbaa isarraa bita? Arra jabina qaba seetani abiyyi no. Diinummaa Oromoof qabuuf hammeenya sii qabu jibbaa sii qabu yeroo muddame bar ilmi namaa gaafa muddame at least bar aboo rakkadhe alatti na darbuuf deemanii mana kana keessaa na gad darbuuf deemanii je'ee bar namni bar at least laandilordii firraa kadhataa bar laandilordii abbaa mana irraa kireeffatte yookaan baankii mana irraa liqeeffatte kadhataa bar aboo kiraayisiin seenee aboo koronaafiin dalagaa dhabee naa irra dabra baatii hagana naa achi butaa jettee kadhattaame yoo ati immoo kanas gochuu baattee ignore goote maaltu dhufa gassi darban mana isaanii keessaa baankiinis dhufee gassi darba takka abbaan mana ati irraa kireeffate fuudhee gassi darba biitinis akkasi arraan tana arra silaa iyyansa Oromoo nama dhagahutee namichi kun diinummaan isaa daangaan qabdu malee jarri inni ergatuu fi isa jala deeman cunduurootaa fi harroonni isa jala yaa'an kun hundi waan nama hin tahiniif waan harroota tahaniif arraan tana silaa osoo namni kun dhugubaan gargaarsa Oromoo qabaate osoo fincaan Oromoo ta'e osoo dhugumaan Oromoof yaadu taate arraan tana silaa hayyoota Oromoo gaafii isaanii deebisee isaanuma kanaa'u silaa mana hidhaarraa gaffacaasee ilmaan Oromoo taa'ee wajjin nagaya mataa ifiitiif silaa qabbana buufata. Nothing. Amma gaa dubbii tana hunda wanni akkana isinii kaayafiin qaba jira keenya. Hin gawwoomina. Warri biyya alaa jirtan hundi keessan yaloo uffatanii hundi keenya warri biyya alaa jiru keessattuu warreen lakkoofsa gurguddaa qabdan Minisootaa nama 40 jirra jettan Siyaatiin akkasi Atlaantaan akkasi Denver Coloraadoon akkasi biyyuma ilmi Oromoo itti argamu hunda diaspora waan tokko gochuu dandeessan arra akkamitti miidiyaa addunyaarra sagaleen teenya dabalamti hayyoota keenyaaf akkamitti dabalamna nuti biyya walabaa jirra waan biraa godhuu dadhabnu hayyoota keenyaaf sagalee gochuu dadhabnu jara keenya kana wanniin isiniin ja'uuf arra ilmaan Tigraay guutuun galgalaa ganama Tiwiitarii irraa boqonnaa fudhachaa jiran hiriira irraa boqonnaa fudhachaa jiran ati maaltu argame ettee teessa hundi keenya waliin ajjeefamaa jirra bar arrabar namni humni 52 ummata nagayaati kadhume bar Tigraay keessatti way juntaadha ummata nagayaati bar maal jeen inni osoo namni takkan du'in qaata fixnee jirraa jee hojii teenya hojiin dhumattee hin jirtu lolaa jira ammallee deemaa jira osoo ittiin qaanfanne hiriira gabbahuu qabna sabab sablammoota hunda yaammannee dura deemnee hiriira ammallee hayyoota keenyaaf sagalee ta'u waan biraa gochuu dadhabnu abiyyi akka addunyaa morma isaa huutee masaraa san keessaa gad darbitu Oromoo ka'uu qabdi lafaa diaspora waan kana itti deebi'uu qabna ammallee hiriira hatattamaa warri community hoggantan warri community afooshaa biyya alaa jirtan warreen masgiida hogganaa jirtan warreen charchii hogganaa jirtan warreen community hogganaa jirtan warreen afooshaa abalu afooshaa direedhawa afooshaa maarriyyoo afooshaa jimma afooshummaan jirtan hundi dafaa hatattamaa wali khootaati waan xiqqoo tana godha inni biyya alaarraa gargaarsa naa godhaa jaa muddamee maallaqa dhabee liqii kabaluu dadhabee ati immoo waan biraan godhin at least waan biraa gochuu dadhabdu
sagalee hayyoota keetiif ta'uudhaan qabsootana amma lafaa kaasuudhaan ammallee hiriira gootee injiina akkuma dur goote san ummata ka'aa bakka takka warri Jarman jirtan akka duri qabsoo deebisa. Warrin Awurooppaa jirtan magaalaa gurguddoo akkuma keessan lakkoofsa keessan saniin osoo ooltaniin bulle osoo hayyoonni keessan lubbuun taratti jala jalaan reefki isaanii qaallittii keessan guuramne dafa hatattamaan emergency galgaluma kana walii khootaati waan gootan godha adara. Warri community hogganaa jirtan warri durataa community durataa masgida durataa churchi durataa wanni beeta kristaana warra phente warra orthodoxy hundi keessan waaqeffannaan isoo jiraattan wannummaan afaan oromoo dubbatan dafaati hatattamaa walii khoota yeroo hunda community mo qofa irratti eegina community mo oromoo qofa waa godha community mo Minnesota qofa waa godha osoo hin hundi bakka jirtanii sossootanii huccuu yeloo gabbaatanii Walmart dheexanii t-shirtii qarshii 5 qarshii 4 bitadhaati haa sagalee ta'a haa xalayaa qopheeffadhaati ummata addunyaa irratti maallaquma dhoowwame kan irratti dabala. Nuti hayyoonni keenya dhumaa jiranii hunger strike irra jiranii Ameerikaan haanuuf dirmattuu jaa waan biraa gochuu dadhabdan Jarman haanuu dirmattuu jedha waan guddaa gochuu dandeessan isaanuu guyyaa 10 bar isaan amma wanni du'aa jiraniif maal beeytanii haa mirga keessan barbaaddadhaa isinin jechaa jiran haa mirga keessan falmadhaa haa wanni isin irratti as deemaa jiru kun waan hamaadha nuti silaa teenyee arguun feenu tana arguurra du'uu feena erguma nuti duune qofa hiqaatanii wayi jettanii uu jettanii hin ori'inaati ammuma haa mirga keessan falmadhaa isinin jechaa jiran ilmi namaa nyaataa fi beela malee guyyaa 20 takka turuu danda'a guyyaa 20 takka ol turuu danda'u garuu akka amma jiran kanatti seeliin qaama isaanii damage ta'uu danda'a kanaaf qabsoo warri biyya alaa jirtan sheekoonni luboonni akkuma kalee warra biyyaatii dhaame isin immoo warri biyya alaa jirtan warri diasporaa jirtan gadi cahaatii t-shirtii qarshii 3 Walmart irraa bitadhaati stoora irraa qarshii takka laman dhabdani yeloo uffadhaati gabbahaatii hayyoota keessaniif sagalee haa taanu haa kaanu ammallee hundi bakka jirru haa kaanu bakka takka addunyaa guutuu yoo dandeenye salaasaa iftaanii tana haa baanu yoo dandeenye dafaa galgala kana marihadha akka itti baatan tarsiimoo baafadhaa galgaluma kan akka itti baatan eeysatti akka baatan maal akka jettan maal akka gootan eenyuuf akka xalayaa galchitan ilmaan oromoo akka dhumaa jiran sabaaf sablammoota waamicha godhaaf ilmaan Tigraayifillee waamicha godhaa jira keenya nuti gabrummaan nuti amma itti as deemaa jirru kun nuti gabrummaan teenya wal fakkaatti sabaaf sablammoota hoji Walaayitaaf waamicha godha Hadiyyaaf waamicha godha Sidaamaaf waamicha godha ilmaan Tigraayif waamicha godha maaliif arra Tigreenu kophaa isii baati dhugaan isinii maan arra ilmaan keenyaa dhume dubartii teenyaa gudeedame mirga isaaniitiif arra addunyaan dubbachaa jirti isin maa kaatanii irra dabalamuu dadhabdan kanaafuu oromoon akkami goona ja'aati marihadha within a short period time yeroo gabaabduu keessatti akkatti hiriira baanee sagalee isaaniif taanu akkatti miidiyaan addunyaa dhageeytii ilmaan oromoo dhagahu akkatti maqaa Jawaarfaa yaamanii godhan gamaa gamanaa bakka jirtanii dafaa marii hatattamaa gaggeessa adara please kana godha booda erga wanni takka taate erga waraabessi deeme sareen duutti akkan taane dafaa amma hatattamaan godha waan biraa gochuu dadhabnu Abiyyi arra IMF maallaqa dhoowwatte tun boru ganama United Nations waraana neexeeti Isaayyaas bahuu qabaa jettee warningi itti kantee jirti Ameerikaan Eertiraan Tigraay keessa haa baatu jettee waywaachaa jirti didanii mi'ee waraana itti ergan maali Liibiyaatti waraana ergan Sooriyaatti waraana ergan bakka hunda waraana ergan kun jarri isaaniif akka isnaakiiti isaan hin dhibu hedduu salphaa kun waan biraan godhan Suudaan wannummaan wucci guddaa ministeeriin Ameerikaa achi dhaquuf wannummaan tireesheriin Ameerikaa achi dhaquuf wannummaan Ameerikaan Suudaanii deddeebituufu maallaqa liqii irraa kaaftee kabiraa akkatti tuubboo itti banteef wayii gochuu deemaa jiran yoo namichi kun dide jechuudha
Kanaaf ilmaan Oromoo namni harkaanu qabu diina keenya. Namni sila arraantana dhugumaan tumsa Oromoo barbaade. Dheengadda dhugumaan tumsa Oromoo barbaade. Arra sila hoggantoota Oromoo mana hidhaa keessaa baasa. Warra wajjiin kursii takka arraantana. Nama qorii takka wajji nyaatte. Abiyyii fi Lammaa fi eenyu maqaan isaa gurbaa dheeraa kana eenyu maqaan isaa eenyu Gabayyoo. Qorii takka keessaa wajji nyaattaniin turre. Arra gizee Jawaar isaan biraa du'u kana garaa jabaatanii laalaan jirani. Warri isaa wajji nyaatee dhuge hundi arra garaa jabaatee haga inni du'u laalaan jiru. Warri inni sa'aatii 24 sagalee taa'aa ture arra taa'ee isa laalaan jiru. Maali diinummaa kana caale maaltu jira? Wanni gochuu dandeenyu haa warri biyya alaa jirru ammallee sagalee takkaan wayaa keelloo uffannee wayaa boora uffannee namuu bakka jirtanii wayaa keelloo barbaaddadhaati osoo sareen erga waraabessi deeme sareen dutti akkan jedhamne haa sablammoota yaamaati Oromoon hogganaati haa goonee dura deemnu. Warra Tigraay wajjin hiriira haa baanu jara keenya. Arra bar dubbiin wayyaanee dhumattee bararra. Arra TPLF hin jiru baran gorra. TPLFin Oromoo ajjeesu hin jiru bararra. Arra bar dubartii gudeedamteef iyyaa jiranii bar. Haadhaa fi ilmoo Tigraay keessatti walirra gudeedaniif iyyaa jiranii bar. Bar mas distii fi maankaa fi ficaa qamadii nama bar hatee bar warri Eertiraa. Bar addunyaan kanaaf wajji iyyaa jirti bar. Addunyaan kanaaf iyyaa jirti bar. Jarri kun haqa isaanii sarbamaa jira bar. Nama akkana garaa jabaatu, nama isa guddifate. Akkanatti bineensa Eertiraa kana itti gadhiise jara kana nama 50,000 ol fixe uummata nagaa. Sinigalee Oromiyaa keessatti keenya isa hanqatee Wallaggaa fi Gujii fi Walloo fi naannoo Harargee fi Arsii fi iddoo adda addaa Oromiyaa keessa fixe isa hanqatee hidhee fi ajjeesan hanqatee kana godhaa jira. Arra kana hunda gochuudhaaf tuubboon qullattee jirti jara keenya. Waan umrii qabaatu isiniif fakkaata malee waan umrii qabaataatii miti. Garuu maal jaan namni galaanni fuudhe hoomacha qaqqabataa jaan amma hoomacha qaqqabataa jira. Hoomacha qaqqabataa jira si jabaa si fakkaata hin rafina kaa. Kaa warri diaasporaa kaa lafa. Warri community hoggantan kaa adara. Sheekotiin kaa walii bilbila. Sheekotiin akka dursanitti paastaritti bilbila lubootatti bilbila qeesotatti bilbila ummata hunda walii bilbilaati akka community walii bilbila bakka jirtanii bakka takkaa sagalee haa kaanu. Haa sagalee teenya dhageessifnu. Haa ummata biyyaa rafee kanallee haa kaafnu silaa maal goon. Kanarra jabaadha osoo oolleen bulle waan hamtuun osoo gurra nu seenne osoo ganama kaanee ammallee nadaamaa osoo boonye odoo silaa akkas goone hin jenne ammallee hatattamaan warri diaasporaalleen waan kana gochuu danda'uu qabna. Isaanuu beelaan guyyaa 10 adaban ati biyya bilisoomte keessa kaatee deemuu hin dadhabdu. Sinigalee so kanaafuu dafaa walii khoottaa galgala kana haagii dandeessan marii hadhaa marii gaggeessaa waan gootan hatattamaan haa goonu. Arra guyyaan sabtiidha. Hatattamaan guyyaa kam akka baanu marii hatattamaa gaggeeffamee diaasporaan sagalee hayyoota keenyaaf ta'uu qabaa. Addunyaa dhageessisuu qabna. Hadhumaa jiru, harakkachaa jiru, ummata Tigraay qofaa miti jennee IMF'n dhagahuu qabdi. Daanaald eenyu maqaan isaa Joe Biden dhagahuu qaba. Prime Ministerittiin Germany dhagahuu qabdi. UK dhagahuu qabdi. Harakkachaa jiru warra Tigraay qofaa miti jaan. Baha Itoophiyaa keessa harakkoo qabu sabaaf sablammoota hunda jaasaa sablammoota hunda baasa. Irratti baasa. Sangaa duraanuu wawwaraanamee madaan isa fixxee jirti already addunyaan uf jettee xireeffattee jirti abiyoota. Namticha kalee Noobeelii fudhatee arraan tana waraana lammii ifirratti waraana 400 ol. Kutaa godina takka lafa Harargeen geenye guddinaan Tigraay jechuun yoo Harargee guutuu tana bal'ina isii fudhattan lafa bal'inaan Harargee turre guddoo nama 400 itti gannaqee ummata nagaa lafarraa fixee qabeenya isaanii daaraa godhee ummata kana lafarraa balleessi. Maal ja'a namni gaafa dulloome namni gaafa dadhabe sangaan gaafa lafaa ka'uu dadhabe mudhii na qabaa jaajaan namni gizee dadhabe takka mudhii na qabaa jaa takka miila na shukkuumaa jaa takka as na qabaa jaa maali bar hiriira waammachuun mataan isaa bar dadhabina garsaa bar kufaatii garsiisaa mallattoodhaa bar
namni gizee mudhiin dhukkubde khazaraa naa kannaa jaa khazaraa ittiin hirkadha bordoo takka mudhii na qabaa siin jaa takka ciqilee tana shukkuumii siin jaa maal gaa cehee hin danda'u dadhabuu jira jechuudha kun mallattoodha saayina mootummaan osoo angorra jiru ka'aatii na deeggara jee if galateeffatu mataan isaatu mallattoo kufuuti mallattoo diigamuuti kanaaf waan guddaan sahina Itoophiyaan maallaqa liqii biliyoona 40 moo 60 ol irra jira Itoophiyaan interestii kafaluu hin dandeessu dhala kafaluu hin dandeessu dhiisa minimamii hagarra irra ramadame dhiisaati interestii kafaluu hin dandeessu arra bunni ala ergamu hin jiru khalloon ala ergamtu hin jirtu sharafni ala galu hin jiru maallaqni seenu hin jiru addunyaan silaa dur sadaqaalee itti kannattu noo jetteeni jirti no hin dandeenyu sitti hin kanninu haga xiqqoo survive godhu namichi akka isaa kana istirateejumaan darbite addunyaan maaliif they know humna isaa beekan waan inni qabu beekan akka inni miskiina hiyyeessatee beekan mee addunyaa tanarratti waqtii warra shiniin addunyaa dhiphise keessatti yeroo namni koronaan Ameerikaa jilbiifachiise Jarman jilbiifachiise Chaayinaa jilbiifachiise kuni miskiintichi udduu cittoo maali wanni inni waraana banuuf yeroo tanatti ifiifuu koronaanu akkanattuu dirgimsi godha mee namni taa'ee barcuma irra taa'ee polotikaa furmaata hiikuu dadhabee xarabeessa irra taa'ee hiikuu dadhabee manguddoo waggaa 80 dabarte isaan